Gaafa biyyaa baanu namuu gagammada kun hayyamsiisee kun warra jalaa bada gariin qotiyyoo tokkocha abbarraa gurguree gaafa ceehe dalageessiif bita jechuun abbaa harka maree gariin warwaatee qarshii firarraa liqeeffatee deemee hojjetee jijjiiramuuf karoorfatee kun jireenya jijjiiruuf biyyarraa baqate kun osoo qabuu jiraachuu dadhabee gabrummaa hifatee kanaaf qalama lafa kaa'ee barnoota isaa gatee irra wayyaa seehee biyyarraa baqate. Qormaanni jireenyaa jijjigarraa eegalaa gariin miilan deemee gaara keessa bulaa wacaale fargeessaa boroo hanga basaasoo gayutti meeqa saamanii tumanii caccabsan gaara keessatti hin himu haa hafu waan Sumaaleen goote karaatti akkasuma tahaatu deemsi fufee jira itti. Basaasoo gayanii namuu mallaqa buufatee bahararra imaluuf doonii kaffalatee kun bilbilee warratti nagaya dhaammatee kunis uf duuba laalaa booya yoyyoomatee qe'ee fi hiriyyaan yaadan dura dhaabbate. Dambaliin bishaanii doonii nuurraasaa ol nuun utaaltee gad nu deebisaa kun yaa rabbi jedhee rabbitti iyyataa kun duune jedhee shahaadaa qabataa lubbuun bayanu geettee kokketti nu rakkataa akka kontaalaa walirra tuulamaa yoo dubbattes hadiidan mataa keessa tumamaa si dhukkubee iyyinaan baharatti si darbu meeqa qurxummiin nyaatte osoo ijji keenna argu. Garii dooniin cabxeenii bahara gubbaatti dhaabbattee haftee bahara walakkaatti hin nyaatan hin dhugan erga rabbiitti booyuu meeqa maraatee doon irraa uf darbee irbaata qurxummii tayuu gariin achitti dhumanii gariin gama tarkaanfate akka rabbiitifuu miilan dachii Yamaniirra ejjate. Yamani illeen lafuma qormaataa kun yaamee sitti sadaqataa kun isiyyuu qabee sirraa guurataa beela'ee dheebotaa ija sodaatiin gandarra goree kadhataa gara kaanin nama dheessaa Abdulqawwii baqataa kun beelaafuu achitti dhumanii kaan bombii itti darbanii ibiddaan gubanii warri du'arraa hafee gara Su'uudii tarkaanfate du'arraa hafee du'a lamuu mudate. Biyyi Suud Arabiyaa bal'oon tun Itoophiyaa qofatti dhiphattee lammii biyya biraa duwidatti baatti nu argaa nu jibbitee walitti nu guuran kallattii mararraa walirra nu tuulan akka madaabaraa ifa aduu ijaan arguun nutti taate dharraa. Waggaa dabarfanne erga namoomaa baane coraa fixannee goynee muka taanee dur awwaadamnee amma qorraan gubannee uffata qaamarraa fixannaan feestaala gurraacha uffannee feestaalii gurraacha kan kosiin gatamu qarshiin bitama innuu hin argamu qorra baqannee yoo walitti maxxannu qaamni nu madaa'ee nu ciccite wal tuquu hin dandeenyu lafetti baane nurraa dhume fooni lafee sanuu nu qorqaraammoon injiraanii beelaa garaa hidhannee dheebuuf bishaan hammaamaa dhugna akkatti jirra jechuu waytaana. Dubartiif manguddoo daa'imman sabiyyii tarrakkoo hin dandeenye tahin dhabnee hin beeyne osoo beeloytee iyyitu haadhatti afaan goggogee lubbuun dabarti. Dubartiin ulfa garaatti baattee dararaa ciniimmuu achi keessatti argitee ija namaa duratti simmintoo gubbatti ilma ciiftee dhaltee yaa rabbi argikaa rakkoof tana mudatte haatuu goyde akka mukaatti garaa dhalaatiin beelateetti harma afaan keettus ilmotti maal mirgitii osoo isin laaltuu ilmoon beelan duuti. Kalee roorroo baqannee biyyarraa baanee biyya namaa keessatti waan bineensuu hin taane taanee abdii kutanne jireenya namaarraa osoo nu laaltanuu dhumaa jirra hayaanu sabbara. Afrikama keessatti dubbiin raajii tokko ta'ee daa'imni waggaa 5 boolla gad fagoo bu'ee mootummaan biyya sanii hojjettoota gayyaasee baay'ina ummataatiin dhaga'amu karaasee guyyaa 5 qotanii daa'ima lubbuun jiru baasanii gatiin lubbuu daa'ima tokko hagas jabaatti miidiyaa hunda gabaasee addunyaa maratti mootummaa jechuun wabii ummataati mootummaa ummataa jechuun isa akkanaati mee as haa deebinu gara biyya keenyatti lubbuun Itiyoophiyaanota 100,000 olii maaliif lubbuu daa'ima Morookoo tokkocha hanqatti.
biyya hayyuun bulchutti lubbuun nama tokko kabaja guddaa qabdi. Biyya maafiyaan bulchutti lubbuun nama kumaatamaa kabajaa dhabdi. Lubbuu lammii ufii du'arraa baraaruun mootummaa Su'uuditii miti dirqama mootummaa Itoophiyaarra jiru. Jireenya fooyyeffachuuf qeerroof qarreen biyyaa yaate lammii birmatuuf dhabdee tasatti biyyeen biyya ormaa nyaatte. Lubbuu miskiina qulqulluu daldala meeshaa siyaasaa taate. Rakkoo ijoollee Su'uudii jedheen aada jaraaf guggubadhee mar'imaan koo of waada. Bineensi mukaallee waliif rifata. Ilmoo isaa jawwee liqimsuuf qabate itti iyyee itti dirmatee harka buufata. Maatiin keenya hoo jaldeessa bosonaa maaf hanqata. Feesbuukii irra taa'ee du'aa keenya nu daawwata. Biyya maafiyatu bulcha yoom namaaf rifata. Addunyaarra deemee meeshaa waraanaa kadhata. Mallaqa doolaara miliyoonan gannaqee diroonii arabarraa galfata. Garuu mallaqa lammii isaa biyyatti hin galchu baajata hin qabnu jedhee waakkata. Wanni tahaa jiru garaa nama raasa. Akkasitti nuun taphatan qumaara siyaasa. Bara 2018tti Abiyyi Ahmad dhufee jira biyya Su'uud Arabiyaati. Daa'ima dhukkubsatee galee sirrirratti gumaa mucaa tokkochaa fudhatee miliyoonan lakkaa'eeti. Sababa isaatiin dubbiin nutti jabaatte. Kalee gumaa daa'ima tokkoo nyaatee har'ammoo namoota 100 caalan irraa baqate. Kunoo lammiin keenya mana hidhaatti duguugame dhumate. Yaa haadha yaa abbaa yaa obboleewwan keenya osoo isinitti iyyinuu nu fixinaa nu baraaraa lubbuu teenya. Yaa Rabbi yaa mootii takka nu milladhu dandahaa koo abbaa miskiinaa ati nuuf birmadhu. Anis xumure walaloo kiyya barreessan leellisaa Oromiyaa.